Ashama kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun podcast Faanaati. Podcast Faanaa keenya marii haala yerootiin deebi'eeti kan inni jiru. Mariin haala yeroo keenyaa kan inni irratti xiyyeeffatu har'aa ammoo of eeggannoo yeroo gannaa taasifamanidha. Of eeggannoowwan yeroo gannaa taasifamuu qaban maal fa'i? Keessumattuu tarkaanfiin dursaa fudhatamuu qabuu fi akka balaan hin qaqqabneef of eeggannoon dursaa taasifamuu qaban maal fa'i kan jedhu irratti kan mari'annu ta'a. Haga xumuraatti nu faana tura. Ayyaana Dheeressaa baga nagaan nutti. Baga nagaan na'edha. Mariin keenya irraa dhimmoota yeroo gannaati wajjin kan wal qabatanidha. Dhuunfaa keenyaanis mudannoowwan garagaraas ni qabaanna yeroo gannaa yeroo hedduu jechuudha. Amma garuu hawaasni hubannoo yeroo gannaa eeggannoo taasisuu qabu irratti hubannoon isaa hagami kan jedhu yoo ilaalle hamma tokko jijjiiramni haa jiraatu iyyuu malee yeroodhaan yaadachiisuun barbaachisaadha. Of dagannaa yoo naa mudate rakkoo hedduu qaqqabuu danda'a. Rakkoo yoo mudate ammoo baasii hin malleef gaaga'ama hawaasummaatiif saaxilamuu dandeenya waan ta'eef isaan irratti xiyyeeffannee haa mari'annuti. Keessumattuu ganna kan ittiin yaadannu roobadha. Roobni carraa gaariidha. Keessumattuu qonnaan bultootaaf deebi'ees qonna yeroo gannaa qonnadha kan gaggeeffamu waan ta'eef carraa roobni qabatee dhufutti dabalataan ammoo balaallee qabateeti kan inni jiru. Maaliif jireenyi hawaasummaadha waa hedduudha wajjin kan wal qabatee jiru waan ta'eef mee carraalee roobni qaburraa yookaan qonnadha mee sana hojii wal qabsiisnee haa kaasnu jalqabaa akka seensaaf nuuf ta'utti. Hayyee ulfaadhu roobni gaa bu'uura dinagdee biyyattiiti. Qonni bu'uura dinagdee biyyattii waan ta'eef rooba malee immoo hojiin qonnaa waan yaadamu miti. Yeroo gannaa roobni gannaa keessumaa jallisiinis jalqabameera. Roobni yeroo isaa eeggatee roobu kamiyyuu faayidaa qaba waan ta'eef roobni waqtii gannaa kun immoo qonnaan bulaan biyyattii irra jireessaan oomisha isaa kan inni oomishatu waqtii gannaa kana keessa waan ta'eef roobni gaa dinagdee biyyattiif utubaa isa guddaa kan deeggaru qonna waan ta'eef bu'aa guddaadha kan inni qabu. Bu'aan isaa kanadha. Akkuma duratti kaasuu yaalte immoo wayitaa waqtii gannaa rakkooleen garaagaraallee ni mudatu. Rakkooleen kun uumamuun dura immoo hawaasaaf odeeffannoo kennuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef hawaasni illee hin beeku osoo hin taane yaadachiisuudhumaaf namoonni dagachuu danda'u. Kanaafuu odeeffannoo yerootti kennuun immoo barbaachisaa waan ta'eef yeroo gannaa gaa rakkooleen garaagaraa yookaan immoo balaawwan roobaan wal qabatanii dhufan jiraachuun ni malu. Kanaaf dhagaa guyyaa har'aa nutis kan irratti mari'achuu barbaachiseef. Dhugaadha. Keessumattuu roobaa wajjin wal qabatee akkuma faayidaa hedduu qabu roobni kan inni hordofsu sadarkaa jalqabaatti lolaadha. Maaliifi ganda tokko roobee gara ganda biraattidha kan inni lola'u. Yoo yandeessa roobee iddoo tokko lolaan naannoo roobni roobetti hedduminaan hin mul'atu. Yeroo wal qabatee yaa'u garuu gandoota biraatti yeroo ce'u gaaga'ama hedduu fiduu danda'a. Lubbuu namaa gaaga'uu danda'a. Kan beelladaa gaaga'uu danda'a. Qabeenyallee gaaga'uutti kan inni danda'a. Gaaga'uu jechuun mancaasa. Tokko lubbuu namaa baasuu danda'a akkasumas kan beelladaa. Qabeenyaa wajjin wal qabatee immoo lolaa guddaan yonnaa uumame manallee fudhatee yerootti deemu biyya keenya keessatti illee bal'inaan hin mul'atu. Garuu naannoo laggeen heddummaatanitti jiraattota naannoo laggeen guguddaa kana jiraatan irra deddeebiidhaan kan mudataa ture naannoo laga Awwaash fa'i, Qooqaa fa'i, laga Oomoo fa'i bal'inaan kan mudataa ture waan ta'eef hawaasni naannoo kanaaf yerootti hojiin hubannoo uumuu fi of eeggannoon duraa akka taasisan yaadachiisni kennamaafi. Haa ta'uti garuu isaan naannoo laggeen jiraatan qofaa otoo hin taane magaalaa keessatti illee yeroo garagaraatti yerootti mudatu jira. Magaalaa Finfinnee keessatti illee yeroo garagaraatti balaan akkasii ni mudata. Lolaadhaan balaa qaqqabeedha yeroo itti jedhamu jira. Bulchiinsonni magaalaa naannoo Oromiyaa keessa jiran illee naannolee biyyattii kan biroo keessa jiran illee yerootti tarkaanfii yookaas ittisa duraa yerootti fudhatanii bona keessa hojjetu. Haa ta'u garuu erga lolaan seenee erga ganni seenee ammoo yerootti qaawwaan mudatu
qaawwaa sana duuchuudhaaf yeroo itti hojjetantu jira waan ta'eef lolaadhaa wajjin wal qabatee keessumattuu hawaasni naannoo qarqara laggeenii yookaas laggeen gidduu isaanii qaxxaamuru jiraatanii dursanii qophaa'uun barbaachisaadha. Hunda caalaa ammoo boo'ii baasuun keessumattuu daandilee roobni hoggaa jalqabu daandii mataa isaatiiti kan inni qabatee deemu daandii sana irra deemanii karaa itti baasuun baay'ee barbaachisaadha lolaadhaa wajjin wal qabate. Al tokko tokko immoo daa'immaniif lolaamti kun immoo taphatee sabooddee yeroo itti balaa qaqqabsiisuu jira waan ta'eef tarii achirratti yoo yaada qabaatte. Sirrii dhagaa lolaan kun kan inni mudatu irra jireessaan naannoo laggeewwanii akkasuma immoo naannoo magaalotaatti immoo boo'iiwwan lolaan sun keessa adeemu cufamuudhaan lolaan karaa lolaan sun bo'oowwan balfa goggogaa yookaan balfoota garaa garaatiin bo'oon sun cufamuudhaan kan qaqqabsiisu haa ta'u iyyuu malee kanaafuu hawaasni bo'oowwan balfi keessaa adeemu qulqulleessuullee qaba jechuudha. Maaliif rakkoo lolaa sana hordofee dhufu irraa baraaramuuf jecha balfa karaawwan lolaan keessa deemu balfarraa qulqulleessuun akkasumallee balfa itti gatuu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanarra darbee immoo wayita roobni roobee ka'u daa'immanis yookaan ijoollees ta'e naannawaa kanatti argamanii taphachuu dhiisuun illee barbaachisaadha jechuudha. Naannawaa kanatti osoo hin taphatan ta'e maaliif bokkaan caamee ka'ellee lolaan bakka biraatti kan roobe lolaanii duubarra dhufee balaa qaqqabsiisuu waan maluuf ijoolleen illee akkuma roobni roobee caameen osoo naannawaa sana taphachuu dhiisanii gaariidha. Kan biraa immoo naannawaan baadiyyaatti immoo naannoowwan qarqara lagaa keessumaa waqtii gannaa kana keessa laggeewwan hedduun waan guutaniif naannawaa qarqara lagaatti osoo argamuu baatanii irraa fagaatanii baadiyyaa waan ta'eef garamitti fagaachuu utoo hin taane gara naannawaa tabbaatti qarqara lagaa yookiin immoo bakkeewwan dirree ta'an irraa taphachuu yookiin oolmaa isaanii gara sana taasisachuurra naannoowwan ol ka'aa ta'an gara gaarreewwan yookaan tabbaa osoo oolmaa isaanii taasifatanii gaariidhan jedha. Warreen magaalaa immoo akkuma kaasuuf yaale wantoota balaa lolaa geessisuu danda'an boo'iiwwan lolaa baasuun qulqulleessuun of eeggannoodhuma taasisuun akkasumallee odeeffannoowwan yeroo garaa garaa gama miidiyaatiin illee ta'uu danda'a. Akkasuma mootummaatiin daddarban hordofuun immoo baay'ee barbaachisaa ta'a. Of eeggannoo kennaman hordofuun baay'ee gaariidha jedheen yaada. Dhugaadha. Keessumattuu daa'immanii wajjin wal qabatee yeroo roobni roobu daa'immaniif taphadha. Nus ijoollummaa keenyatti keessa dabarreedha waan ta'eef irra caalaa garuu daa'imman suni isaaniif tapha itti fakkaatee gammachuu isaaniitti fakkaatee yeroo keessa taphatanii maatiin gadhiisuu hin qaban. Maaliif yeroo baay'ee maatiin mana keessattidha kan inni dabarsu daa'imman ammoo harkaa ba'anii karaa boroofaatiin ba'anii yeroo itti gadi ba'anii lolaa keessa taphatantu jira. Sun ammoo daa'imman kanneen fudhatee illee deemuu danda'a. Roobni bakka gara biraatii roobee akkuma tu jettee humna dabalatee gaafa dhufu daa'imman kana fudhatee deemuu danda'a. Kanaafiyyuu maatiin daa'imman isaanii eessa akka jiranii fi maalirraa akka jiran illee hordofuudha kan isaan qaban jenna. Keessumattuu yeroo lolaan dhufu al tokko tokko namatti hin beekamu. Waan xiqqoo nutti fakkaata malee yeroo itti namas gaggaachisee nama kuffisu kuftee jennaan immoo keessumattuu caballee fiduu danda'a. Rakkoo fayyaallee hordofsiisuu danda'a. Kanaafiyyuu maatiin dammaqinaan daa'imman isaanii eeguun akka barbaachisudha. Akkuma atu kaastee keessumattuu naannoo baadiyyaatti ammoo egaa baadiyyaadhaa fi roobni yeroo itti isaaniif hojiiti. Yeroo itti hojii isa ijoo ta'e hojjetanidha. Maaliif qonnadha baadiyyaan irra jireessaan kan inni ittiin jireenya isaa gaggeeffatu. Deebi'ees immoo jireenya isaa qofaa utuu hin taane oomisha sadarkaa biyyaatti gaggeeffamu yookaas karoora oomisha midhaanii qabamee jiru milkeessuudhaaf illee yeroo itti
hojii ijoon hojjetamudha waan ta'eef sanaa hojii wal qabatee naannoo qarqara laggeenii ooluu jira ooyiruu keessa ooluu jira ooyiruu keessatti bokkaan itti roobuu danda'a bokkaan immoo waan lolaa dabalatee gara boodaatti illee dhimmoota bakka akkaatti hojii wal qabatee kaasuullee ni dandeenya kana qabatee dhufuu danda'a waan ta'eef keessumattuu naannoo qarqara laggeenii ooluun isaanii dirqamadha haa ta'u garuu of eeggannoo akkamii taasisuu qabu akkuma tu jette gara tabbaatti baqachuu mukkeen jalatti dhiyeessuun illee bara bakakkaa hordofsiisuu danda'a haa ta'uti garuu yeroodhaa fi lafa roobni sun hamma yookaas laggi sun guutee darbutti bakka balaa isaan irra qaqqabsiisuu hin dandeenye yoo turan baay'ee barbaachisaadha irra caalaa immoo ganna kana caalaatti naannoo roobni bal'inaan hin mudannetti yookaas roobni gahaan hin jirretti rooba iddoo biraatti roobee lolaan lola'ee bakka biraa yookaas bakka rooba gahaa hin qabne qaqqabutti yeroon isaa ga'utti yookaas waqtii gannaa bishaan dhufe sanaan hojjechuudhaa fi yerootti bishaan cimmisantu jira. Boolla gadi fageessanii qotanii pilaastika uwwisanii yerootti bishaan sana kuusanii itti hojjechuudhaaf karoorfatantu jira. Yeroo kanatti garuu namoota gurguddoo of beekan naannoo qe'eerraa hin fagaatu waan ta'eef bishaan cimmisuun kun naannoo qe'ee ofiitti hojjechuudhaaf yeroo itti tattaafatantu jira waan ta'eef of eeggannoon illee taasifamuu akka qabu gamanuma ni dhaamna. Bakka kaadhaa wajjin wal qabatees akkuma kanadha. Sirriidha bakka akkaan egaa tibbaa waqtii gannaa balaa yeroo garaagaraatti geessisaa tureera. Kun immoo roobumaan wal qabateetu dhagaa kan inni uumamu yookiin mudatu. Kanaafuu balaa kana ittisuu yoo danda'amu baatellee balaa kanaan saaxilamoo akka hin taane wantoota akka muka jala dhaabbachuu dhiisuu haala kanaan muka jala dhaabbachuu dhiisuu hojii gocha kanaatiin illee balaa kana ittisuun ni danda'ama. Maaliif bakka akkaanii gocha namaatiin miti in ta'a jettees immoo miti kan inni mudatu waan ta'eef karaa ati hin tilmaamneen yookiin karaa ati itti yaadneen kan inni bu'u yookiin mudatudha waan ta'eef saaxilamummaa isaa hir'isuudhaaf mukkeewwan gurguddoo jala dhaabbachuu dhiisuudhaan hir'isuun ni danda'ama jedhee yaada. Kanaafuu yeroo ijoollummaa keetitti yaadatta handaqiifaa uffatanii yeroo bokkaa keessa dhaabbatan tiksee irrattidha kan nuti arginu. Haa ta'uti garuu qonnaan bultoonni godoodha kan isaan ijaarratanii muka jalatti dhiyeessuun balaa qabaadha kan jedhamu. Aadaadhaanis jira waan ta'eef garuu ammoo erga yoo balaan mudatee maal gochuu danda'ama? Yoo jenne keessumattuu naannoo balaan erga mudate balaadha wanta ta'ee darbe tokko yookaas lubbuu baasuu danda'a qabeenya mancaasuu danda'a deebi'ees immoo lubbuu beeyladootallee dabarsuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo cimaan taasifamuu qabu keessumattuu yeroo baay'ee wanti raagamu jira akkasumatti uumamumaan yookaas aadaadhaan duumessa jabaa argina taanaan gara manaatti dhiyeessuu jira waan ta'eef hatattamaan naannoo jiranirraa naannoo balaan hin qaqqaba jedhanii yaadanirraa gara manaatti dhiyeessuun barbaachisaa ta'a waan ta'eef isa kanarratti keessumattuu yeroo bakka akkaan xiqqoose roobni jabaatee dhufu bakka akkaadhaaf saaxilamuu jira lolaaf saaxilamuu jira waan ta'eef sanaaf of eeggannoo taasisuu qabudha. Kan nuti kaasnu dabalataan yeroo gannaadha yeroo gannaa balaawwan mudachuu danda'an keessaa tokko balaa fayyaatii wajjin wal qabatanii dhufanidha. Meeshaan irratti yeroo gannaa akkuma beekamu bakkeewwan garaagaraatti roobni roobee naannawaa tokko tokkotti haroon yookaan bishaanii kuufamuu danda'a. Kanaan wal qabatee immoo dhibeewwan akka busaa babal'achuu danda'u. Kanaafuu hawaasni immoo kan inni gochuu qabu bishaanota kuufaman kana akka isaan yaa'an gochuudhaan of eeggannoo taasisuullee ni danda'u. Kanaafuu bakkeewwan jireenya isaaniitti bishaanota kuufaman yaasuudhaan yookaan akka inni yaa'u gochuudhaan akka bookeen busaa naannawaa isaaniitti naannawaa qe'ee isaaniitti hin horre gochuudhaan of eeggannoo taasisuu ni danda'u jechuudha. Dabalataanis keessumattuu bishaanota faalamanii wajjin wal qabatee yeroo dhugaatiidhaaf fayyadaman hawaasni irra jireessaan magaalaa qofaa baadiyyaa qofaa utuu hin taane magaalaattis illee wanti kun ni mudata. Yerootti bishaan
roobaa arganne jedhanii itti fayyadamantu jira waan ta'eef bishaan roobaa itti fayyadamuun hamaan qabu garuu akkaataan itti fayyadama keenyaa murteessaadha. Keessumattuu dhibeewwan daddarboo karaa bishaaniitiin dhufuu danda'a qulqullina bishaaniirraa kan ka'e jechuudha. Qulqullina dhabuurraani. Sanaafiyyuu bishaan yeroo itti fayyadamnu barbaanne dhugaatiidhaaf yoonnaa ta'e danfisanii dhuguun barbaachisaadha. Yeroo ammaa tooftaalee ittiin bishaan wal'aanan kiniiniiwwan garaagaraa fayyadamuudhaan yeroo itti qulqullina isaanii eeganii itti fayyadamantu jira waan ta'eef karaa sanaatiin karaa gorsa ogeessaatiin hordofamuudhaan bishaan yeroo gannaa yookaas bishaan roobaa kanatti fayyadamuun barbaachisaadha. Irra caalaa ammoo keessumattuu yeroo gannaa gaa yeroo itti asheenni garaagaraa ba'uudha yeroo itti hawaasni asheeta nyaachuudhaaf itti dharra'uudha waan ta'eef deebi'ees immoo kuduraaf muduraan garaagaraa yeroo itti bu'aa argamsiisanidha waan ta'eef yeroo ija kuduraalee yookaas muduraalee fayyadamnu dhiqneellee itti fayyadamuun barbaachisaa akka ta'edha kan nuti dhaamnu. Irra jireessaan yeroo gannaa yeroo itti baakteeriyaan jiidhinni bal'inaan mudatudha waan ta'eef baakteeriyaan illee babal'achuu waan danda'uu fi sanaa hojii wal qabatee karaa ittiin fayyaa keenya irratti dhukkuboonni garaagaraa dhukkuboonni daddarboo ta'anis ta'e daddarboo hin taane yeroo itti mudatan waan ta'eef of eeggannoo gochuun barbaachisaadha kan nuti jennu. Fayyaadha hojii wal qabatee inni ijoo fi dhimmi yaaddessaa ta'e baadiyyaattis haa ta'u magaalaatti dhimma itti fayyadama cileeti. Dhimma itti fayyadama cileetii wajjin wal qabatees yeroo hedduu silent killer jedhama yeroo baay'ee utuuti hin beekin lubbuu kee fudhateeti kan inni deemu waan ta'eef sanarratti waa gara sana osoo hin deemin dura dhimma fayyaa faaluma bishaanii keessumaa tibbaa gannaa kana keessa yookaan waqtii gannaa kana keessa mudatu irratti waa dabaluudhaaf akkuma beekamu gaa hawaasni keenya baadiyyaa irra jireessaan bishaan lagaadha kan inni fayyadamu. Yeroo kanatti immoo waqtii gannaa kana keessa immoo lolaawwan bakkeewwan garaagaraatii balfa garaagaraa guuranii gara lagaatti kan geessan waan ta'eef lagni faalamuunsaa waan hin hafnedha jechuudha. Kanaafuu hawaasni naannoo baadiyyaa jiraatu laggeewwan kana qofarratti hirkateetudha waan ta'eef jireenya isaa kan inni gaggeeffatu bishaan kana akkuma ati kaaste danfisuudhaan kan humna qabu immoo qorichoota garaagaraa tooftaalee ittiin calaluu danda'an yookaan tooftaalee ittiin calaluu danda'u dur aadaadhaan naxalaafaadhaan kan hin calalamu. Kanaafuu haala maloota garaagaraa fayyadamee qulqulleessuudhaan akkasumallee ogeeyyii fayyaa deeggarsa ogeeyyii fayyaa gaafachuudhaan fayyadamuu qabu jechuun barbaada. Ogeeyyiin fayyaallee dhimma kana irratti xiyyeeffannoodhaan yoo hojjetan maaliif hawaasa fayyaa buleessa ta'e hawaasa fayyaa qabudha biyya tokko ijaaruu kan danda'u guddina biyya tokko keessatti gahee isaa haalaan bahachuu kan danda'u hawaasa fayyaa buleessa waan ta'eef dhimma kana irratti ogeeyyiin fayyaallee akkasumallee qaamni dhimma isaa ilaallatu xiyyeeffannoodhaan hojjechuu qabu jedheen yaada'anii gara cileetti yeroon darbu waqtiin gannaa akkuma beekamu haalli qilleensa isaa baay'ee hin qorra waan ta'eef namoonni hedduun qorra sanarraa qorra sana baqachuudhaaf yookaan immoo ho'a argachuudhaaf jecha mana keessatti cilee yookaan immoo kasala kan jennu kana qabsiisanii fayyadamuun baratamaa dhufeera. Baratamuu darbee aadaadhumayyuu ta'eera. Kun immoo yeroo garaagaraatti lammiilee lubbuu isaanii kan yerootti galaafatu ni dhaga'ama jechuudha. Dhaga'amuu qofa utuu hin taane immoo mana namoota hedduuyyuu waan qaqqabe natti fakkaata. Maaliif haa xiqqaatu haa guddatu namni miidhaan ni geessisu dhagayees ta'e ijaan yookaan ofirratti argu jiraachuu ni mala. Kanaafuu hawaasni wayitaa dhimma kana fayyadamu
yoo xiqqaate foddaa yookaan immoo qaawwaawwan qilleensa gahaa gashuu danda'an ulaa banuudhaanis ta'uu danda'a yookaan foddaa banuudhaanis ta'uu danda'a haala qilleensi sirriitti galuu danda'uun yoo fayyadamedha gaarii kan inni ta'u jechuudha. Dhimmi kun anarrallee mudatee beeka. Dhimmi isaa waan yeroo sii kennu miti. Si ukkaamse jechuun waan yeroo sii kennu miti. Maaliif mogolee si buusa. Iyyatee akka namni sii birmatu taasisuuf illee baay'ee sitti ulfaata waan ta'eef namni kamiyyuu lubbuusaa akkasumallee lubbuu maatiisaa fi aanteesaadha kan inni itti dhabuu danda'u waan ta'eef of eeggannoodhaan fayyadamuu qaba jedheen. Keessumattuu mataa dhukkubbiinsaa yoo guyyaa 2-3dha kan inni namarra turu al tokko amma yeroo gannaadha mana keessatti cilee kana qabsiistee yeroo boqqolloonis jira gaa asheetiin yeroo ba'ee jedhu waaddataa bunas unataa sagantaa gabaabduu waliin tapha dabarsuudhaaf jettee yookaan mana keessatti qabsiistee manni keessi ho'ee alaan qorra sana baqadha haa ta'u garuu qorra baqatti ajjeesaa yookaas akka ergamaa du'aa ol galfachuuti cilee mana keessa kaawwatanii utuu yookaas yeroo baay'ee karaa ittisaa balaa karaa cileetiin qaqqabu kana ittiin ittisan keessaa tokko cileen kun guutummaadha guututti oggaa gubatee keessaa dhumee jedhudha. Guutummaa guutuutti guyyimii yeroo ta'u. Ol galfamuu qaba kan jedhamu yeroo sanadha. Haa ta'u sanas ta'u garuu qilleensi galuu akka qabudha kan gorfamu yeroo hedduu caalaatti yeroo cileen mana keessaa boba'utti foddaan banaa ta'uu akka qabu foddaa maaf nutti bantu qorra baqachaa mana keessaa yeroo ho'isnu caalaatti qorra of rukuchiisna kan jedhamu jira waan ta'eef sun ilaalcha dogoggoraadha jedheetan kan yaadu maaliif cileen sun mana keessa jira manni keessi nukkaamama qilleensi ati fudhattu kaarboon monooksaayidiidha kan cilee sana keessaa maddu kaarboon monooksaayiidii fudhatte jechuun immoo suuta dhiigni kee kan taraati kan inni deemu onneen keessa dhaabbataati kan inni deemu caalaatti gorsa ogeessotaatu hordofaniiti dhimma kana irratti caalaatti hubannoo gahaa argachuu danda'u ogeeyyiin fayyaallee dhimma kana irratti miidhaan geessisuu danda'u yeroodhaan amma miidiyaan harkuma keenya irra jira waan ta'eef barreeffama gaggabaabduu yoonnaa barreessanii hawaasni hubannoo argataati kan inni deemu of eeggannoo dursaati kan taasifamuu qabu waan ta'eef sanarratti hubannoo gahaa hawaasni qabaachuu qaba caalaatti ammoo yoo balaan kun mudate maal gochuu qaba dursarratti gara buufata fayyaa geessuudha hunda caalaa. Maaliif namni tokko yoo cileedhaan ukkaamamee lubbuun isaa gara darbuutti yoonnaa geessetti ta'e waa gochuu hin dandeessu gara mana yaalaa geessu malee kanaaf iyyuu gara mana yaalaatti baqachuudha murteen furmaanni isaas waan ta'eef irra caalaa garuu dursanii ittisuudha yeroo baay'ee haala suukanneessaadhaan yookaas haala gaddisiisaa ta'een yeroo hawaasarra balaa cileetiin lubbuun isaa darbe yeroo jedhamu xiqqoosee hedduu garaa nama nyaata lapheen namaallee ni caba waan ta'eef isa kanarratti hawaasni of eeggannoo taasisuu akka qabu gamanumaati ni dhaabnaati. Dhimma cilee kana ilaalchisee jechuudha. Cilee qabsiifamee boba'aa jiru qofa osoo hin taane cilee dhumti dhaamaa isaa hin qabsiifamne mana dhiphoo keessatti mana qilleensi haala gaariin hin galle keessa jira taanaan cilee dhumti sun mataansaa kan nama ukkaamsudha. Kanaafuu uummanni yookiin namni hedduun kana hubannoo qabaachuu dhiisuu danda'a. Angaruu na mudatee beeka. Cilee dhumti hin qabsiifamne dhaamaa dhumti isaa mana dhiphaa keessa akkuma beektu naannoo magaalaatti immoo namni hedduun mana kiraa keessadha kan galu. Manni kiraan ollaarraa manatti ol seenus jiraachuu mala. Manni sun immoo qilleensa gahaan argatu saanaan cilee dhumti hin qabsiifamne sun dhaamaa dhumti isaa kan hin bobaane jechuudha. Kan hin bobaane cilee dhumti sun meeshaa jooniyyaadhaan yookaan maddaa baraadhaan mana keessa jira taanaan innumti mataan isaallee nama ukkaamsuu waan danda'uuf yoo danda'ame cilee sana ala kaa'uun gaariidha jedheen.
Ayyee dhimma gannaati wajjin wal qabatee tokko kan biraani dhimma elektirikaa fi tiraafikaa wajjin wal qabatee jirudha. Keessumattuu elektirikaa wajjin wal qabatee elektirikiin jiidhina hedduu hin jaallatu yoo jiidhina argate caalaatti babal'ataati kan inni deemu. Keessumattuu of eeggannoo cimaan kan taasifamu qabu yeroo hedduu magaalaa keessatti ni argita yennaa ta'e utuu ganni hin seeniin dura yerootti mukkeeni naannoo shiboo elektirikii jala utubaa jala dhaabamanii jiran yerootti muramantu jiru. Deebi'ees immoo kan shiboon elektirikii kun irra darbu irraa gaggabaabsantu jiru. Sun maaliif xiqqoose jiidhinni dhufee jennaani elektirikiin ofiisaatiin iyyuu hin daddarbatama. Jiidhinni tuqee jennaan immoo lafi jiidhii tuqee bishaan mataa ga'e miila nan kaakuu akkuma jiran sana lafa qaqqabuu danda'a. Miilli namaallee irra ejjechuus danda'a. Kanaaf iyyuu gama sanaanii rakkoo hamaallee geessisuu kan danda'udha. Kun kan bakka irratti arginudha. Haa ta'u garuu mana keessatti ammoo xiqqoo ishee kan irraa laaxame yookaas irraa kan soofamee jiru quncifamee jiru yonnaa jiraate sunillee jiidha xiqqoo argatee jennaani jiidhi sun balaa hamaadha kan geessisuu danda'u. Yeroo hedduu kan mudatu yerootti istoovii elektirikii nyaata bilcheeffachuudhaaf yerootti fayyadamanii yerootti harka nama rarraasuu jira shook nama godhuu jira waan ta'eef gama sanaan yeroo elektirikii itti fayyadamnu yeroodhaan to'achuu ilaaluu sakatta'uun barbaachisaa akka ta'edha kan argisiisu. Dabalataanis elektirikiidhuma wajjin wal qabsiisnee yonnaa kaasne mukkeen mana irratti illee gurguddatanii jiranii shiboo elektirikii irratti kufuu danda'u. Mana irratti illee kufuu danda'u. Sun ammoo qabeenyadha kan inni mancaasu waan ta'eef sana irrattis of eeggannoo taasisuun barbaachisaa akka ta'edha asirratti yaada qabdala. Sirrii dhagaa tibba gannaa waqtii gannaa keessa mukkeen gurguddoon keessumaa naannoowwan mukkeen gurguddoon baay'inaan jiranitti ni jigu. Shiboo elektirikii irratti ni jigu. Yeroo sana shiboon elektirikii cituu danda'a. Shiboon elektirikii citee lafa jiidhaa qabate sun immoo beelladoota yookaan immoo daa'imman naannaa sana taphatan hin beekamu yookaan harkaan tuquu danda'u lafuma fageenyarraa ta'uu danda'a. Lafuma sana jiidhina waan of keessa beelladaaf daa'imman qofaatu hin taane namoota gurguddaayyuu lafa harkaanis ta'uu danda'a yookaan immoo miila qullaa kophee malee deemu yoo ta'e balaa isaanirraan gahuu danda'a. Kanaan dura nan yaadadhaanii shiboodhumti elektirikaa citeetu jiidhaadha gannadha. Hoolota naannoo 4 taatu galaafate lubbuu. Kanaafuu bakkeewwan akkasitti shiboowwan cite yookaan immoo shiboowwan elektirikaa cite naannaa sanarraa fagaachuun akkasuma immoo qaama dhimmi ilaallatuuf illee shiboon sun citee argamnaan hawaasni ogeeyyii yookaan immoo qaama dhimma ilaallatuuf odeeffannoo sana kennuun illee barbaachisaadha. Akkasuma immoo mukkeewwan naannoo manneenitti jiranii gurguddatanii jiran naannaa sana hin beekamu waan ta'eef dameen muka sanaa tokkoon ishee shiboo sana tuquu danda'a yookaan immoo shiboo sana wajjin tuqaatii qabaachuu waan danda'uu fi naannawaa muka sanaa dhaabachuu yookaan immoo muka sana harkaan illee qabuu dhiisuun gaarii ta'a jedhee yaada. Egaa dhimmoonni elektirikaa cileetii wajjin wal qabatee dhukkuboota daddarboo bakakkaa balaa lolaatii wajjin wal qabatee hedduudha. Yeroo gannaa kan balaawwan qaqqabuu danda'an hin tilmaamaman isaan kuni. Haa ta'uti garuu of eeggannoo dura taasisuun hawaasni dursee haala akkamiitiin of ittisuu akka qabullee karaalee garaagaraatiin odeeffannoon ni darbaman ta'eef sana hordofuun barbaachisaadha. Irra caalaa kan yeroo gannaadhaa of eeggannoo cimaa fi namoonni hedduun kan isaan itti fayyadamanii fi lubbuu isaaniitiif illee murteessaa ta'e geejjibadha. Geejjibaa wajjin wal qabatee immoo sochii tiraafikaati kan jiru. Sochii tiraafikaa irratti illee yeroo hedduu geejjibni magaalaa tokkorraa gara magaalaa biraatti, godina tokkorraa gara godina biraatti, naannoo tokkorraa gara naannoo biraatti hoggaa socho'u geejjibni socho'u suni guutummaan isaa hojjechaa jiraachuuf dhiisuu isaallee dursa sakatta'uun barbaachisaadha. Yeroo hedduu of eeggannoon dursaa taasifamuu akka qabullee ni barsiifama. Haa ta'u namni namadha dagannaan jiraachuu danda'a.
konkolaataan yookaas geejjibni tokko ammoo harka namaan kan tolfamedha baduu danda'a yookaas meeshaan tokko keessaa bu'uu danda'a. Meeshaan bu'e sun immoo guutummaa sirna sochii geejjiba sanaadha jeequu waan danda'uu fi meeshaalee geejjibni tokko guutummaadha guututti ittiin socho'uu qabu yookaas yoo balaan mudate haala akkamiitiin ittisuu akka danda'uu fi meeshaalee itti ofirraa ittisuu danda'u sana qabateeti kan inni socho'u. Haa ta'u garuu sana keessattis ammoo karaa namaatiin kan itti dhufu jiraachuu ni mala. Karaa konkolaataa kan biraatiin walitti dhufuu danda'u ni jira. Kanaaf iyyuu tiraafika irratti of eeggannoo bal'aan taasifamuu akka qabudha. Yeroo tokko yoo argita ta'e fuullee kan naannoo konkolaachisaan taa'u hurka haxooftu hurka haxooftu sana yoo hin qabu ta'e bokkaa keessa deemaa jiran yoonnaa ta'e arguu dhiisuu danda'a lafa. Yookaas konkolaataa faallaa isaatiin itti dhufaa jiru arguu dhiisuu danda'a yookaan nama qaxxaamuraa jiru sana arguu dhiisuu danda'a waan ta'eef sana irratti of eeggannoo barbaachisaadha. Haxooftuun sun murteessituudha yeroo gannaadha. Caalaatti ammoo mallattooleen konkolaataan ofirraa qabu hedduun isaanii ibsaa fuuldura fireechaa kan dudduubaallee dabalatee isaan kun murteessoodha waan ta'eef ergaa waliif dabarsuudha. Yoo fuuldura isaa balaan jira ta'e isa dudduubaatiif akkaataatti mallattoo kennuu jira waan ta'eef san irratti konkolaachistoonni of eeggannoo barbaachisaa taasisuu akka qabanidha. Tiraafikaa wajjin wal qabatee waan hedduu kaasuu dandeenya waan ta'eef. Akkuma ati kaasteyyuu tibba gannaa keessa balaawwan gamaa dogoggora yookaan dagannaa konkolaachisaa akkasumallee hawaasa yookaan immoo kan imaltoota lafootiin uumamuu malu ni jiraata. Keessumaa hurriiwwan bakkeewwan keessumaa naannawaa gaaraatti hurriin waqtii gannaa irra deddeebiin waan mudatuu fi konkolaachisaan fageenya isaarra wanta jiru arguudhaaf ni rakkata. Kanaafuu haga danda'ametti inni lafarra imalus ta'e konkolaachisaan haga danda'ametti of eeggannoo taasisuun balaa kana hir'isuuf barbaachisaadha. Kana malee immoo namoonni wayita asiif achi socho'anitti dibaabee wayita qabatanii deeman dibaabeen sun konkolaataa fuulduraan yookaan duubaan keessumattuu immoo fuulduraan isaanitti dhufu isaan haguuguu waan danda'uuf haalaan hanga danda'ameefitti yoo ol kaasanii qabatan balaawwan sana ittisuu ni danda'u yookaan immoo balaa irra gahuu malu sana ittisuu ni danda'u waan ta'eef itti fayyadama meeshaalee kanneen akka dibaabee kana wayita daandiillee ce'anillee fageenyatti arguu dhiisuu waan malaniif bitaa mirga laallachuun barbaachisaadha jedheen yaada. Dibaabeetti dabalataan keessumattuu konkolaachistoota irra caalaa mallattoolee tiraafikaadhaa hordofanii deemuu akka qaban keessumattuu konkolaachisaan tokkoffaa bitaaf mirgarraa fuulleen ittiin dudduuba isaanii ilaalan ni jira. Fuuldura isaanii ilaalaa deeman illee ni jira. Kanaafiyyuu of eeggan yeroo hedduu fuullee bitaaf mirgaa sana yerootti irraa cabee akkasumatti deemantu ni jira. Sun ammoo balaa guddaadhaaf kan isaan saaxiluudha. Yerootti daandii sarara isaanii jijjiiruudhaaf jedhan konkolaataa dudduubaan sarara isaan qabachuudhaaf jedhan sanarra dhufaa jiru arguu dhabuun ni jira. Sanaafiyyuu yeroo hedduullee hamma tokko to'annoon tiraafikaa fooyya'aa haa jiraatu iyyuu malee dagannaan jiraachuu ni mala. To'ataa tiraafikaa tokkotti mul'achuu dhiisuu danda'a hanqina konkolaataan tokko qabu. Haa ta'uti garuu konkolaachistoonni dursanii hamma to'ataan tiraafikaa nutti mutti eeguu akka hin qabnedha kan akeeku kun. Dursee lubbuu isaatiif of eeggannoo taasisuu jechuudha. Yeroo konkolaataa tokko qabatee ba'u konkolaataa sana daandii inni qabatee deemu sanarraa isa qofaa miti kan fayyadamu. Konkolaachistoonni kan biroonis ni jiru waan ta'eef ofiisarra darbee konkolaachistoota kan biroorrallee balaa geessisuu danda'a. Na mudachuu danda'a jedhee dursee itti yaadee of eeggannoo taasisuu akka qabu kan argisiisudha. Caalaatti ammoo to'attoonni tiraafikaa konkolaataan tokko maal qaba maal hin qabu kan jedhu kana yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan ni to'atu garuu yerootti roobni roobu immoo baqatanii rooba dhiyeessuudhaaf yeroo mana seenantu jira. Konkolaachistoonni tokko ammoo rooba kana keessa
caalaatti nuuf hojjetama dachaa nama kaffalchisanii yeroo itti hojjetantu jira. Inumaayyuu Finfinnee keessatti yeroo hedduu irra deddeebiidhaan nama mudata waan ta'eef isa kanaaf yeroo gannaadhaa sochii tiraafikaa taasifamuuf of eeggannoo bal'aan taasifamuu akka qabu deebi'ees immoo konkolaachistoonni gommaa konkolaataa isaaniillee sakatta'uu akka barbaachisu kan yeroo gannaa lafa qabachuu danda'u kan ilkaan qabu kan ilkaan isaan dhumne yoo xiqqaate balaan tokko dhufee dura isaanii yoo naagore fireeniin qabuun ni jira waan ta'eef fireenii haa qaban iyyuu malee konkolaataan isaanii lafa cinee hin ciniinu taanaani sigigaatee balaa to'achuu hin danda'an harkaa ba'uu danda'a waan ta'eef kana irratti guutummaadhaa guutuutti jijjiirraa qaamolee konkolaataa isaanii sakatta'uun barbaachisaa akka ta'e kan akeekudha. Caalaatti egaa dhimmoonni kunneen of eeggannoo duraatiifidha kan nuti isaan yaadachiisaa jiru. Caalaatti immoo hawaasni wanta nuti haasofne wanta nuti hamma tokko hubannoo qabnurraa isaaniif qoodne kana caalaatti immoo kan inni beekuu fi mudannoo garaagaraa isaa mudatee waliif dhaamuun illee barbaachisaadha. Yoo inni tokko isa hin beekne tokkotti yoo naa hime balaa dhufuu malu jalaa yookaas balaa nama tokko mudachuu danda'u jalaa baraaruun ni danda'ama waan ta'eef beekumsa qabnu mudannoo qabnullee utuu walitti hin qusatii waliif hin hilini waliif qooduun barbaachisaa ta'aadha kan nuti jennu dhaamsa yoo qabaatte tarii. Eeyyagaa atiyyuu kaastee jirta rakkoowwan kanneen hambisuudhaaf yookaan immoo hir'isuudhaaf hambisuun yoo danda'amu baatellee hir'isuudhaaf qaamni kamiyyuu yeroo yerootti hawaasa osoo yaadachiisee akkasumallee irra deddeebiidhaan hawaasni dagachuu waan danda'uuf maaliif jireenya isaa guyyaa gaggeessachuudhaaf wayita fiigutti dagannaan ni mudata waan ta'eef qaamni dhimmi isaa ilaallatu dhimma tiraafikaa irratti qaamoleen dhimma tiraafikaa irratti hojjetan dhimma fayyaa wal qabatu irratti dhimma balaawwaniin wal qabatan irratti sektoroonni yookaan qaamoleen dhimmoota kana irratti hojjetan waan jiranii fi yeroo yeroodhaan hawaasaaf odeeffannoo barbaachisaa odeeffannoo guutuu ta'e kennuun irraa eegama jedhee yaada gama kootiin. Galatoomii hunda caalaa garuu yeroo roobni garmalee roobutti utuu rooba keessaa hin socho'amu ta'eeti baay'eedha kan gorfamu hawaasnis wal gorsee irraa wal dhorkee wal deebisuu akka qabudha kan nuti dhaamnu. Irra caalaa konkolaachistoonni utuu rooba keessa socho'uu baatanii hamma roobni sun darbutti utuu dhaabbatanii dhiyeessaniiti kan filatamu waan ta'eef egaa yeroo gannaatti ganni carraalee qabatee dhufutti dabalataanii balaan illee hordofuu danda'a waan ta'eef balaalee nuti olitti eerre kanarraa hawaasni of haa eegu yoonnaa mudate ammoo qaamolee dhimmichi ilaallatu wajjin wal quunnamuudhaan gorsa fudhachuu yoo balaan mudate ammoo ogeeyyii haasofsiisuudhaan yookaas ogeeyyii itti waamuudhaan akka balaa sanarraa of baraaru gamanumaati kan nuti dhaamnu. Ayyaana dheeressaa marii haala yeroo keenya irratti waan argamtee nuuf hirmaatteef guddiseensi galateeffadha. Hayyee ulfaadhutis. Hayyee egaan kabajamtoota daawwattoota keenya poodkaastii faanaatiin mariin haala yeroo keenya keessumattuu of eeggannoo yeroo gannaa taasifamuu qaban irratti xiyyeeffachuudhaan marii nuti taasifne kana fakkaata ture. Waan faana taatanii nu hordoftanii guddisnee isin galateeffannaan dabalataa addasaan ture yeroo biraa marii kan biraatiin kan walitti deebinu ta'a yeroo gaarii.